afaan Ingiliffaa keessatti giraamerii yeroo hedduu isa rakkisaani. Mee takka jennee haa kaa'an. Kutaalee dubbii meeqa qabna yookaan part of speech jedhan kana afaan Ingiliffaa keessatti meeqa qabna? Meeqa qabna? 8 qabna jecha. Darbee artikelii yeroo dabalatu maal ta'a? 9 ta'a jecha. So mee 8 kuni maal fa'a? You name it. Noun. Noun jechaan maqaa jecha. Takka. Maqaa jechaan bakka wanta ta'eetu haa ta'u maqaa. Alright, inni itti hoo pronoun. Pronoun jechaan immoo bakka maqaa qabu yookaan bamaqaa isa jedhanii sanii jecha. Bakka maqaa bu'ee wanta maqaan kun dalagu dalaga jecha. Inni sadaffaan adjective. Adjective. Ibsa maqaa jecha. Ibsi maqaa kun maal ibsa? Maqaalee ni ibsa, bamaqaalee ni ibsa jecha. So maqaan kun yoo muka jenne mukni kun akkamii akka ta'e bifa kamiin akka ibsu eenyuuni adjective jennaan jecha. Yeroo biraa keessa mune takka takka waa laallu amma highlight ilaalu. Inni afuraffaa immoo verb jennaan. Verb jecha maali? Gocha. Gocha jecha maali? Nyaanne dhugee ka'ee rafee wanti isin dalagan hundu gocha jecha. Inni shanaffaa hoo adverb jennaan. Adverb jecha gochiibsa jecha. Maal ibsa? Akkamitti nyaadhe yoo jedhe akkamitti nyaadhe. Suuta nyaadhe moo dafee nyaadhe jedhee haala gochi kun itti raawwatu kan ibsu eenyu jennaan adverb jennaan jecha. Inni taan hoo conjunction. Conjunction jechaan eenyuuni wal qabsiistuu isa jennuun kana jecha. Wal qabsiistuun faayidaan isaa maaliini? Himaa fi hima, jechaa fi jecha, maqaa fi maqaa, gaalee fi gaalee kan wantoota kanneen wal fakkaatan kan wal qabsiisu eenyu jennaan conjunction osoo hin ta'in conjunction. Conjunction. Jaaffaa argin torbaffaan hoo preposition. Preposition osoo hin ta'in preposition. Preposition jechaan maaliini? Durduubee kan iddoo agarsiisu. Gubbaa, jala, keessatti, inside, outside, to the left, to the near, over, under, maalii kan jennuun hundi isaatu maaliini? Preposition. Preposition jennaan. Inni dhumaafuu maaliini? Let me know in the comment. Isa kana wallaalaa afaan Ingiliffaa baay'ee isin taree jira kana deebistaan immoo you are on the spot. Isiniin jedhe. Inni dhumaan viidiyoo kana yoo isin like, share, heddumeessitanii dhugootan takka takkaan keessa boonee diiteeyilii isin barsiisan isiniin jennaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Asal weeyoo.